rabbiin dhiira gowwaa isinirraa qabu bulee kiyya dubaraa jechuudha. Dhiirti gowwaan biyya sin fayyadu, ofis sin fayyadu, shamara sin fayyadu. Gowwaa yoomiyyuu gowwaadhuma jechuudha. Ani kannaan galle qoy yeroo hunda hurdeet shamarranuma salphisuudha hojiin keessan. Shamarri tokko gaafa dhiira tokko jaalattu qaama ishiitii miti nafsee ishii dabarsitee isinii kenniti. Akkamitti dubartiin tokko dhiira amantee ishii wajjin hin haacistu, akkamitti dhiira amantee wajjin haasoftu. Maaf bineensa nutti taatu sin qoy. Saba biraa bahee saba isaa salphisu nagarru yeroo hunda ijoolluma keenya kan ijoollee keenya sooshaal miidiyaa irratti baasee salphisu. Xiqqoodhuma ishii sheemin isin hin qabu, xiqquma isin hin dabbaru qoy. Hachi keessaa akka naman dhalannee wayii haadha hin qabdani, obboleettii hin qabdani. Dubbii gaafa jaalalaa jibbi dhufeettanii maaliif baastanii sooshaal miidiyaa irra hoolii gadi hodeessitu. Akkuma nama hachiin hin dhalannee wayii. Ati hamma intala kana sooshaal miidiyaa irratti baastee salphiste sitti fakkaata yaa gowwaa yaa gadhee jechuudha. Garuu haadha kee haadha si dhalte baastee salphisteeti. Namni haadha isaatii kabaja hin qabne haadha manaa isaatii kabaja hin godhatu jechuudha. Yookaan hiriyaa isaatii kabaja hin godhatu. Of kabaja. Ijoolleen dhiiraa of kabaja. Shamarri keenya immoo dhiiratti qaama kee waraabdee viidiyoo fuuldura keessee hirgitu qaama kee sana keessa raammoon kaansariin haa bahu. Isinitti himna dhiisaa waan akkanarraa of qusadhaa maqaa keessanis nyaatanii maqaa biyyaas hin nyaatinaa dhiisaa isiniin jennaa har'a kan tokko yoo gadi ba'e tokkorraan barattanii borummoo kan tokkotu gadi ba'a. Dirqama viidiyoo fuuldura keessanii qaama keessa waraabdanii yoo dhiiratti hirgitan malee nama tokko jaalattanii waliin jiraachuu hin dandeessanii. Inti ara maqaan hin balleessina. Inni qoyi maaluma isaa namatti waraabdanii ergitu hin bareedamu. Akkamitti shamarri tokko kaameraa akkasitti fuuldura ishii keessee dhiiratti sanuma dhiira hin beeknetti amantee viidiyoo ergiti. Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoon abaata akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kootii galata waaqayyo har'as viidiyoo takka walitti deebineerra. Viidiyoo takka immoo waan mucayyoon obboleettiin keenya tokko gorsa kennite akkasuma immoo nus maalirraa baran akkasuma immoo anis gorsa itti dabaluu barbaadaa jechuudha. Waanuma kanarratti hojjedha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hanga ijoollee keenya of baranitti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif yoo of barre nama taanii akka namaatti deemna jechuudha. Yookiin immoo fakkii akkuma nama jenneetuma hundumatti walitti makamuu qofaa miti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif nama jettaan garuu yoo akkanatti ilaalte keessi isaanii waan hin taane dalaga jechuudha. Anna ijoollee akkasiitiif dhaamsa xiqqoo akkasuma immoo gorsa illee nan qaba jechuudha. Warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabiskiraaybii gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jedha. Egaa obboleettiin keenya sun maal akka isheen jette irraa hubattanii jirtan jedheeti yaada. Dhugaa ishee jette obboleettii koo dhugaa jette ani sin deeggaranillee jechuudha. Maaliif nuti shamarran kun waanuma hundumaayyuu waanuma nutti fakkeessu. Dhiirri namatti fakkeessa dhugaa isiniin jedha. Dhiirri kun hundi isaa sitti fakkeessa. Garuu inni si jaalateeti miti kasitti fakkeessu beek. Sobee sitti fakkeessa malee jaalala dhugaa kasii qabu miti. Osoo jaalala dhugaa kasii qabaatu ta'e dhiirri kamiyyuu qaama kee qullaa baasetii naa ergisiin jedhu abadan na amani kana. Dhiirri jaalala dhugaatii fi bultii boruu si barbaadu dhaggeeffadhu. Eessaa gurra qabdanii dhaggeeffattan malee ijoolleen tokko jechuudha. Ijoollee waan kana raawwachaa jirtan. Walirraa barannaa deemna. Namni yoo wal gorsee isin nama tuffattan tuffiidhaaf waan kanatti badaartan nama tuffattan nama qeeqxan nama arrabsitan bakka ishiin agamna caaltee beekti akkas jettan waliin tuffatina gorsa xiqqishuun qabu dhaggeeffadhaa. Namni sun maaliif akkas jedhee miiqoo waan irraa baradha jettee dhaggeeffachuu qabda. Micee ijoolleen kun dogongortee jirti. Erga dogongorteen booda immoo namoonni amma miidiyaa irratti baafamee jira viidiyoon isaanii baafamee jira. Rabbiin ani beeku maal akka jedhanii isaan keessa deeman jechuudha. Garuu maaliif micoon dura baate sunillee ijoolleen takkasi ijoolleen kun lamaa iluu jiran ani beeku iluu ta'ee boorana ta'ee wallagga ta'ee wallo ta'ee hin beeku waan irraa beekuun qabu garuu waanuma isaanii kana haasa'aa jira malee isaan hin beeku. Garuu nuti shamarri Oromoodha amantaa feetee hordoftu feetu
مسلم أتات فيت كريستيان أتات فيت واقفنا فيتم بيتياتات وام فيتياتات قروا والقرصو قبنا أورومون أكا أوروموتي والقرصو قبنا وليف لقاو قبنا جتشودا أكا مكانو بني نوتي جولنا كسنجل جولنا شمر على نجل أمالي جولنا كريستيانا جولنا مسلمة جولنا كريستيان دانو قوداني بيكا أسيوانا كسيف رتنديرو تكو تكو جتشودا كسيمتي وليف لقاو هندكي سانو أمان تاد أنكو تاد أنغنداولين قودناتي وليف قرصا وليف دبرسا هنگا يوم الشوادم تسين هنگا يوم تنوتي كيساتو شمران كنا قومتي أتالا لمنا مالف أبرو دقم أكا ورد إيرا سنت أبرا جولد إيرا أمامي جولد إيرا تنقامن إسيتي وان كان نابو إيري مهبرتا كان نابو سيرين سيمبوسر دودو إيبا ديكتو دينك شمران كينيا وان قام جنان شمرما كينيا توتي بانو جد بري جنان كنياتا مسين قامنك أولا كان باو إسين مالي أكون كايو باتا فين بيتو أتي أما متعيون تنجتو لقا دبتشوف هبا منا قبد دائمس قبد بيا أشيني مو كبرا جرجتي قاما قلaa ergite inni moo qarshee ergu fidina injala gadi baase maal jechuudha kun baay'ee nama zanazan maal jettee bultii shaddaan digde akkasuma daa'ima isheetti addaan baate namarratti jibbamte ollaadhaatti jibbamte abbaa manaa isheetiin jibbamte maatii isheetiin jibbamte eessa dhaxxin jedhaa baran anna kanaafiyyuu obboloota koo keessa shamarran bichaadha koo wanti kun kan ilaalatu dhiiraawati irri maal ta'e abboo nyaatus waan fees godhu irri irraayuun bushaa'u dooma waanuma fe'eeyyuu balleessee doo viidiyoodhaan bahee balleessee irri irraan bushaa'u dhugaa dubbachuuf jechuudha kan nurraa bushaa'u nuti shamarranii kanarraa bushaa nuti safuu eeggachuu qabna shamarri safuu eeggatte bareedadha maaliif bakka likiskisaa ittiin argamina bakka gaariitti argama wal gorsuutti argama iddoo babbareeddutti argama amantaa keetiin hordofadha amantaa feetii hordofadha amantaa kee nama arrabsin nama xiqqeessin keessattuu ijoolleen amma akkana taatu tunniin ijoolluma nama jala deemtee arrabsaa ooltu guyyaa guutuu ofii bee kan ofii sangaa daawwattetti kan amma ofii akkas miidiyaa fuulaaf miidiyaa baanii yookiin waan tokko yoo haasofte safuu gattee si arrabsite ofii keessa safuu gattee viidiyoon ishee bakka 90 jiru kanaaf obboleewwan kiyya adaraa waan akkanaa irraa ofii gadhaa of qoxxobaa illeedha bakka maaliif ati jijjiiramuu baate taanaan ati dhuguma bultii kiyyan boru qabadhataa jetti taanaan dhiira kolkollee viidiyoo ergisiin jedhu akkasuma dhiira qarshii ergisiin jedhu dhiirma moobaayilii na diddesiin jedhu beeki dhiirma matatiisitti guddisu sa'aatiin beekiti hin janajjanini bilookiitti kenni biyyeen isaa nyaattu isaanis namaa fi isaanis gisee tokko nuuf naanii bara yoo nuti onnee guutuudhaan jaalanne isaanii nutti as camaallaqu jechuu as garagaranii nuti baacu kanaafiyyuu dhiira akkasii jechuudha halaalumatti ofirraa dirgam godhi bilookii godhi kan maaloo bee bilookii nuuf tolee jira bara isin yaada shawadamtanii ijoolleen viidiyoo waraabde maal godha viidiyoo waraabde si fuudhu viidiyoo dhiifte sin dhiisu ati dhirsan dhabdu gaafa viidiyoo waraabdus gaafa viidiyoo waraabdu dhabda malee gaafa viidiyoo waraabne ati nama gaarii taatee jennaan dhirsa gaarii taa'e si ergata dhiira gaarii taa'e si ergata meeqatu jira dhiirri kun mee akkuma nu dhiira shamarran dhiira malammalu mee dhiirri malamala beetta shamarri of beettu sammuu qabdu dhiira malamal jechuudha dhugaa dubbachuuf sitan maagifra ani mataa keetti dhiira nan jana garuu nama malamala dhiira sun dhiirri sun mee akkamiiti haasawu masaa keessatti yeruma isa xeenxalee nama sa wajjin haasoof sintaa sanaan taanaan karaarran jiru taanaan yeruma sanaan ofirraa gaggeessa hin taatu abbaa kiyya narraa deemin jedhaan gisuma san jechuudha maaliif baay'ee wajjin haasa'uun fedhu maaliif nama karoora akkasii qabuu miti waan ta'eef sii gala haasa'u marra nama sayii irrattu xiinxaltee beekuu qabda maaliif eenyu bultii naa deemaa jira eenyu na janajjanuuf deemaa jira eenyutu immoo jireenya kiyya wajjin fooyyeffachuuf deemaa jira kan jettu beekuu qabda jechuudha malamaluu qabda akkuma dhiirri nu malamala fakkeenya shamara beeksisi malamala inni viidiyoo ergennaati viidiyoo ergite inni garuu maal akka jettu si ilaaluudhaaf viidiyoo ergisiin jedha maal akka jettu si ilaaluudhaaf qarshii ergisiin jedha asittuma fuutee ergita of hin beeknan jechuudha ana kanaaf shamarran hundi maqaa nu nyaatina of qoxxobaa shamarran jechuudha dhaamsi kun shamarran biyya ormaa jirtu kan keessatti muti kan biyya ormaa jirru kan mana akka kootii jechuudha of qoxxobaa hudduu techan hodhadhu dhugaasin jedha hodhadhu olitti gubaa itti haati faate hodhadhaasin waan immoo hodhadhaasin jedha hodhadhu bakka haga biyya kanaa galtutti maal rakkoo qaba galtee jaarsa tokko qabatte kalaas si gaabara kana kolkollee viidiyoo ergitee fi ganaa sirraani miidiyaa irra si deemanii salphachuu waayee odaana ta'e fan ajjeesa malee ani akkanatti ani hin beeku dhugaa waaqaa jechuudha
Kanaafu of qoxxabaa isiniin jedha. Dhaamsi kun shamarran biyya Arabaa jirtanii fi hordoftoota kabajamtoota koo bakka dogongoratti na sirreeffadhaa isiniin jedha. Bakka dogongoratti immoo dhiifama isiniin jecha akkasuma immoo warroon chaanaala kanaaf maatii hin taane maatii ta'aati maatii kootti dabalamaa